Daaboo Haannaatti lukkeeleen bilxiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhaatti darbatanii yeroo dheeraaf dararaa jiraachuun himame. Jaalfaajii bilisummaa dabalata qaba. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaatti lukkeeleen bilxiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhaatti darbatanii yeroo dheeraaf dararaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Akkuma kanaan dura ganda Cooree jedhamurraa ji'oota 3 dura adde Raabiyaa Abiraahimii fi adde Alimaaliyyi kanneen jedhaman maatii qabsaa'otaa kanneen biroo waliin ukkaamsanii hidhaatti darbachuun dararaa kan jiran yoo ta'u, hidhamtoota kanneen biroo gadi dhiisanii isaan qofa achitti hambisuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa eeraniiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM itti himanitti kanaan duras abbaa manaa adde Alimaa haala suukanneessaa ta'een akka ajjeesan himanii wayita ammaa kana immoo haadha warraa isaas sababa ilmaan keessantu hidhatee bosonaan ajjeesaa jira jedhuun hidhamanii gaaffii seeraa tokko malee hiraarfamaa kan jiran yoo ta'u, mucaan keessan nama ajjeesaa jira hanga inni dhufutti hin baatan jechuun itti dhaadachaa jiraachuus dubbataniiru. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti murni bilxiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun tooftaa adda addaa bocatanii gara maatii qabsaa'otaatti deebi'uun hanga isaan ijoollee isaanii bosonaa galchanitti manuma hidhaa keessatti akka hafanii fi jechoota adda addaa qorqalbii isaanii tuquun guyyaa guyyaan doorsisaa jiru. Magaalaa Shaggar kutaalee bulchiinsa magaalaa garaagaraa irraa loltoonni PP hawaasa shakkan irraa kaardii filannoo funaanaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Magaalaa Shaggar kutaalee bulchiinsa magaalota adda addaa irraa jaleewwan murna bilchiginnaa jiraattota shakkan irraa kaardii filannoo funaanaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaleewwan sirnichaa duraan namni hundi kaardii filannoo fudhachuu qaba jechuun doorsanii dirqamaan kennaafii kan turan. Wayitaa ammaa kana immoo sosochii paartileen morkattoonni guyyaa tokkoo fi lama hin taane godhaniin magaalicha keessatti sodaa keessa galuun namoota shakkan irraa deebisanii kaardii filannoo guuraa jiraachuun ifoomeera. Akka waan filannoo qabeessa gaggeessaniitti sobaan hawaasa dirqamsiisanii of filachiisuuf kan ifaajanii fi osoo paartii morkattoonni isaan mo'achuuf yaadaman hin qabaatiin sodaa keessa galuun ofitti amanamummaa dhabanii bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaalee bulchiinsa magaalota cufaa keessaa filannoo wal qabatee jiraattota hiraarsaa jiru. Aanaa Boojjii Birmajjii keessatti waraanni bilxiginnaa uummata dirqamaan waltajjii baasuun bilxiginnaan ala filachuu hin qabdan jechuun doorsisaa jiraachuun ibsame. Dabalata saaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Birmajjii ganda Amumaa Booree Diillaa keessatti caamsaa 21/2026 waraanni goolessaan murna bilxiginnaa magaalaa Biilaa irraa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin gara gandichaatti bobbaafaman uummata gandichaa cufa dirqamaan erga walitti qabanii booda filannoo fuula dura kanaaf mallattoo qamadiitiin ala namni kamuu akka hin filanne ordofnee adabbii barbaachise irratti fudhanna jechuun ifaan ifatti doorsisaa raawwachuun jiraataan gandichaa waltajjii dirqamaa irratti hirmaate kan nageenya isaaf maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Akka hirmaataan waltajjichaa kun ibsetti sochii waraana bilxiginnaa yemmuu dhagahan dargaggoonni hedduun qe'ee gadi lakkisanii waan baqataniif maanguddoota daa'immanii fi hawwan qofa qe'ee keessatti argachuun diinni paartii badhaadhinaa inni jalqabaa dargaggoota ta'uu baree jira. Dargaggeessi tokko ganda kana keessatti argamuu hin qabu. Dargaggeessa ganda kana keessatti argine kamuu irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhanna jechuun akeekkachiisni loltoota kanneen irraa kennamus dabaluun ifoomseera. Murni humna oomishaa fi jijjiirama biyyi kamuu abdatu dargaggeessaa fi ayyuu akka diinaatti adamsee ajjechaa haga lubbuu irratti raawwachaa jiru bilxiginnaan tibbana filannoo sobaa fuula dura kana baatii caamsaa keessa geggeeffamuuf jiru. Kanaaf jecha waan qabee gadhiisu wallaaluun raafama guddaa keessa galee jira. Aanaa Sayyoo keessatti ergamtoonni bilxiginnaa hawaasa irratti saamicha geggeessaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaal Kennaa Sabaa.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Yabboo keessatti murni saamtota biltsiginnaa torban kana keessa dargaggoota maqaan isaanii Siifoo Gaaddisaa Mucee fi kanneen biroo baay'inaan 8 ol ta'an motora deemsaa dhuunfatti isaan bitatan. Motorri kun kan shaneeti abbaa irraa bitan fidaa jechuun gara laafina tokko malee guurratanii gara aanaa Anfillootti geessuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa ONM'f akka himanitti dargaggoonni kunneen motora deemsaa kana jiruuf jireenya isaanii hojjetanii ittiin jijjiirrachuuf qarshii xiqqoo daa'imummaa isaanii irraa kaasee hanga dargaggummaa isaaniitti qabeenya horatan walitti kuusanii kan bitatanii fi ragaa dhiyeeffannaa wayita jedhan illee lakkisaa abbaa irraa bitan fidaa malee jechuun hammeenya gara jabinaan guutameen saamanii deemuu himaniiru. Abiy hoomaa waraana fi jaleewwan isaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo saamsisuu ajjeesisuu qabeenya isaanii golgoleessuun akka waan umurii aangoo isaa dheeressuutti yaadaa akka jiru gochoota ergamtoonni isaa hawaasa nagaa irratti guyyaarraa raawwachaa jiraniin ni mirkaneessa. Ameerikaan sababa waraana Iraaniin gurgurtaa meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 14 Taayiwaaniif gochuuf turte dhaabuu ishee hoogganaan humna galaanaa himan. Guutuu gabaasichaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Qondaalli waraanaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingten waraana Iraan irratti gootu rasaasa kunuunsuuf gurgurtaa meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 14 Taayiwaaniif taasiftu dhaabsisaa jirti jedhan. Itti aanaan ministeera humna galaanaa Hangi Kaa'oo dhaddacha seneetii kamisa kaleessaa geggeeffameen seera baastotaaf odeeffannoo haaraa kana kan kennan yoo ta'u, kunis gurgurtaan meeshaa waraanaa kun marii pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi hoogganaa Chaayinaa Shii Jinpiing gidduutti Beejingitti taasifame irratti giddugaleessa ta'e erga argamee torban tokko booda. Yeroo ammaa kana meeshaa waraanaa Epic Fury'f barbaachisu qabaachuu keenya mirkaneessuuf jecha boqonnaa hojjechaa jirra. Kunis baay'ee qabnaa jechuun Kaa'oon koree xiqqaa ramaddiitti isaa senetiitti himeera. Garuu waan hunda qabaachuu keenya qofa mirkaneessaa jirra. Sana booda gurgurtaan waraanaa biyya alaa yeroo bulchiinsatti barbaachisaa ta'e mul'atutti itti fufam. Kaa'oon akka jedhanitti gurgurtaa kana fuulduratti tarkaanfachiisuuf murtoon kamiyyuu kunis dabarsuu meeshaa waraanaa gara Taayiwaanitti isa guddaa ta'a. Erga Ameerikaa fi Iraan eebila 8 dhukaasa dhaabuuf waliigalanii as waraanni kun kan dhaabbate yoo ta'u, gareewwan kunneen garuu hanga ammaatti waliigaltee nagaa dhaabbataa irra hin geenye. Koongireesiin Ameerikaa paakeejii meeshaa waraanaa Taayiwaan baatii amajjii keessa raggaasise garuu gurgurtaan kun gara fuulduraatti tarkaanfachuuf Tiraamp mallatteessuu gaafata. Waboon godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti diinaa dabuu ifoomse. Gaachanni uummata Oromoo waboon har'a caamsaa 22/2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu bakka addaa laga Kombolchaatti tarkaanfii jajjabduu fudhateen weerartuu biltsiginnaa du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaas irraa hiikkachuu beeksisee jira. Tarkaanfii kanaanis meeshaalee waraanaa akaamaa tokko SKS 4 fi qophiilee waraanaas irraa hiikkachuu beeksisee jira. Lola kanaanis miliishota maqaan isaanii Shaanqoo Mirreessaa, Dassaalanyii fi Kinduu jedhaman du'aan adabee jira. Kumarraa kan jedhamu ammoo madoo jabaan kan adabame hoggaa ta'u, ga'een hojii isaas dura taa'aa gandaa kan ta'ee fi kanaan duras aanaa Abaaboo Guduruurraa hojjechaa akka tures odeessi har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe inni addeessa. Tarkaanfii jajjabeen waboo eegdota barcumaangoo Abiy Ahmed irratti fudhatu jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof.